nana kana kaini radugu jurusan pure. Irratti nagaa. Ana maini radugu jurusan pure. Defense inni kabbarre bare. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. What the heck? La ilaha. Ayasi mali. Aya chumerani kama. Irrumaan akka goote. Karage ma seennu akkasiin isin jaa akkasi. Dhugaa wanni hanga ammaan tana agarree waan hedduu nama gammachiisaati. An ijoollee tana daranuu arraan jaaladha. Haqni jiru kana bakka. Wanni ammallee. Mucaan gaggabee bar Yaasiin mucaa ol qabime. Abool khayra. No, wanna godhu jira. Isa laal. Wallahi kun amala ummaati yaa qabda maal jechuudha. Innaasis ni jirti beeku abbalayyan qeeti. Jaalala keessa wanni akkasiitis ni jirti. Histiin ni jirti. Malee dhugaa wanni amma isinirraa arke waan silaa namni isinitti hinaafu. Namni waan akkanaa wajji dabarse arkite nama wal jaalatu ammaas walii araarsuun akka ulfaatu. Jaarsaa jaartiin bar wanni wal lolanii kachik ja'aniif maal seete. Dhugaa san beeka warra wajji nyaati. Haqa jaarsaa jaartii rabbii beekaa sani. Haqa keessan rabbii beeka. Dhugaa rabbii. Rabbiillee nama araaramu jaalata. Maqaan isaallee tokko araaramaadha. Dhugaa rabbii kabajaaf as dhuftanii miira reefu keessa jirtan san keessaa illee baatanii ammaan tan namni dilli kun hundi bakka jirutti dhugaa tanaas baastanii jirtan. Dhugaa isin duraa taate tataate saniif an dhiifamaa fudhadhu. Isin lachuu kabajoomaa galatoomaa dhugaan nama dhugaatiisi. Nama dhugaa ta'uu wanni beektanii hawaasni hangam takka akkasin jaalatu arkitan. Arra as baatanii laala mana lama banattanii an amma kabajaan guddoon isinii qabu. Mana banattanii nama kuma 12tu isin jala jira. Lachuutiin seenee laala. Lakkii dhaabbadhaati kottaas deebi'aa isin lachuu. Taphni taphattanii isin jirtu kottaanii haasofnee jettaan dhugaa rabbii namni galata namaan beekne galata rabbiin beeku hedduu takka galatooma dalagaan sheexaanaa arra dhumtee jirti. Ayyee sagaleen ta'e dhagahamtu maas kuyi. Sagaleen. Sagalee mootirra jirtu. Maas sagalee ta'e ol kaas. Yeroo fixatan waan tokko jechuu barbaadan jeetu. Hayyee haasa'e. No hogguma sii dhufte tana haasa'e. Haasa'e. Awwaaniin juun qabu namoota narra. Namoota manguddoo. Wanta guyyaaraan tanaa wanniin asumaanuu dhaammachuu barbaadutu jira. Inni maali? Haasawallee akkasillee isin dheeressallee dhiifama. Yeroo namni lama xiqqoo walitti wanta jee waan tokko tokkotu jira. Qaama sadiin fi waa jechuu barbaada. Qaama sadiif dhaamsas wantas ergaa dabarsuu barbaada. Tokko akkuman wanta jeeti qaama jaalala kiyyarraa gara kiyya goree jaala murtiirraa gara isaa goree nu lamaanuu wanta godhaa ture hobatti anas na faarsee isa dhahu isas faarsee ana dhahu kanaan ammoo dhiifama qaqqaawwanni wanta hin jenne hin jiru isinuu dararee jirra dhiifama jechuu barbaadanii qaama kanaan jaala guddaan isinii qaba akka dhuunfatti warra nu arrabseefis warra nu faarseefis lamaaninu galatoomaan jechuu barbaadan. Qaamni biraa ammoo qaama nama nu jaalatu tokkooti jira kan hin dubbanne kataa'ee waliin nu laal namoota gurguddaa yoo waa jiraate siif desan dhaamsuuf barbaadu keessaan faa dhaamsa malee gubbatti yaada isaa wanta hin godhanneetu jira. Qaama suniin ammoo nu rifattanii hedduu dhiifamaa waan nu jaalattaniif yeroo tokko namni gurguddaan bakka guddatti waan si eeguuf yeroo dogongoroonni akkana wanni tokko namni ni kata'a walitti muufachuuf walloluun takkana jirti. Hedduu dhiifame isin jechuu barbaada namoota gurguddaa miidiyaa keenya jala namoota gurguddaa wallaahi namoota biyya bulchan irraa kaasee ambaasaadarota usaadota sheekota namoota hedduu maatii teenya namoota hundaan nu laala kana hundaa'u. Wani yeroo hedduu yaada dhuunfaa achirratti maxxansuun feeneef kanaaf yaada dhuunfaa kiyya maxxansuun jaalallu. Inni biraa hawaasuma walii galaatu akkuma hawaasattuu kan arrabses as keessa jira kan faarses keessa jira kan deeggares keessa jira kan isa deeggares kan ana faarses isa deeggares hundumaa bakka tokkotti sababii keenyaan waa meeqa biizii isin goonee ajandaa isinii taane wallahi yoo waan faayidaa qabu irratti malee yeroo teenya dabarsuu wanti jennee malee dalagaa akkanaa tanaan illee hin beekamnu. Bakkoota gurguddatti waan nu eegaa turtaniif
ajandaa kanaa kana isinii bocnee sababii keenya namni biraatis waliin bu'ee kaanis taa'ee nu taazabee hawaasuma bal'aa hundaanuu sababii keenyaan guyya tokkollee maan taane maa deeqa shanillee waa'ee keenyaa maa yaanne waan biizii isin gooneef sammuu teessan maa hagasa waan wanta gooneef isin hundaa'u hawaasa bal'aa wallahi dhiifama isin jechuu barbaannaa nuti ani yoo waan guddaa waan hojiilee boboonsaa hedduu hawaasaaf mataa kiyyaaf maatii tiyyaaf dalaguuf dargaggoo mul'ata qabu yoo ta'e malee waan wanta keessaatiin akkas illee beekamuun jaaladhu isaan illee beekamu taate dabartee dhiifama jechuu barbaada. Hawaasa waan akkanaa biratti illee ganaaf illee nu agartanii isa daran illee anaatu xiqqoo ni jarjara kiyyaa wajjin ta'e ammeenyaaf illee miti bakka akkasii sanii takkuma kaleessa ibsaa daminaatiin doktar isaa duratti isin guddatee ture jechuun bakka tokko haaroo namaa hojii seenutii fi yookaan immoo aarii namatti qabdu obsuu dadhabdee hin deemteetiin karaa dindeessuu aarii itti baatu sanirraa illee ibsachuu irrattis ta'e bakkuma jeequmsaatti firaffeetu akkana nagarre gabanumaan isin himan hundi keessan kasababa kiyya muwaaziitti mufattanis kasababa muwaazanatti mufattanis hunda keessanii walitti qabee warra asirra jiranii fi manguddoota nabiyyuu jiranii dabalateetiin dhiifama isin gaafadha. Akkasuma maatii kiyyas maatii muwaazita mufachiisni dabalatee hunda isaaniitiin afoon alilaa jechuu ni barbaada. Oromoota maraa kasababa keenyatti mufatan ammoo asumarratti dabaleetiin namoonni tokko kawat dhabuu kiyyaaf muwaaz kanatti hedduu malee gammadan garanaa gara isin jedhu warra saniin bagadachiin isin citteen jechuu ni barbaada. Haga nama biraa kan itti gammaddan harkattanitti akkasumatti akkuma jettanii haftan sanitti isaan ja'anii galatooma. Galatoomii ibsaatti fufi. Yaa jara keenya hedduun gammadee gammachuu keessaa walaa gosin boochan isin wajji boo'uu takkatti miira keessa seene galatooma hundi keessanuu ulfaadhaa. Duraan dursee Mu'aazii fi Murtii Guutelleen anumaa kanaawu egaa meseenjara walitti fidee lakkiin jaan kun nurrallee ijoollee jaaniitillee na keessaan utaallee haga danda'anitti kanuma lolaa kan walitti qirii qaban kana waliin marii na kabajanii gochuu keessanii akkasuma Hamzaa Hajitii waliin Hamzaa Hajitiifillee isinillee ni galatooma ulfaadha isin jechuu barbaada. Ittaan Sudaanii damiin ibsaa waan kanaaf qalbii baasuu fi akkasitti bakka kanarratti illee argamtee ijoollee keenya kana walitti nu fayyisuu keessatti ulfaadhu galatoomii galata guddaan maddii qabdaan isin jaa deebisee immoo waa'ee gargaarsa artistii yookaan Umaree Alii tokko sagantaa qaba ture dhiifamaa warroonni sunis of kolchaadha. Kanaafuu asumaanuu warri diyaaspooraa jala jirtan irraan tana sagantaa Umaree Aliitiin gargaaruu karoora qaba waan ta'eef walitti fayyatanii bilook jalaayis wal kaasaa kanas naa hubadhaa jechuu barbaada. Bilook jalaayis wal baasaa yoogaa amma laal amma wanni marti sin argate ya fiqir geem bilook jalaa wal baasee yaa wal jalaa baasa feeta wajji taphadhaa damiin asitti dhiisetin karaa hojii sanitti achi deemaa na of kolchiisin jechuu barbaada. Osoo ibsaan hin deemin nama tokkoon galateeffachuu barbaada addatti obboleessa keenya hagizee hunda nama gargaaruudhaan beekamu biyya Ameerikaa tana jira Zakkii Jaama Zakkii Gaaraas ni beeytanii guyyaa sanii hin rafne guyyaa naa fi Mu'aaz hagas takka walitti dabarresan yoo dhugaa dubbanne warra biyya keessa jiru haqaamaan nu arguu danda'u daran inni isa biraa halkanii nu biraa guyyaadha hin rafne akkasuma bul'ee oolee sa'a sadii Mu'aazii wajji haasawee amansiisa sa'a sadii immoo anatti qophatti na bilbilee haasawsiisa hoggaa Mu'aaz fiduu kee anaatu dida hoggaa ana fiduu kee Mu'aaz dida macarrasha irra dubbii sanfitee guruppiidhaan kan walitti fidee isinillee fiduu danda'e isa lakkiin gargaarsa godhaa turteen kalma dheengadda akkuma agartan miliyoona takka obboleettii keenya biyyaalaa deemtee yaala mudeemtu gargaarisanii mucaan sun dargaggeessa lafaa dhufaadha nama biyyaafis nuufis namaafis ta'u qabeenya qofaanii miti aan dandeettii isaa kan hin argee dhimma kanarratti isin warri nu daawwattanis ta'e warri asirra jirtan naa galateeffadha isin jechuu barbaada. Jazaakallah. Galatoomii dhugaa ani waggoota akka takka xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin foone jaan isin hundinuu hayyuudha. Akka asirraa maraattan sanii dhugaan hayyuudha. Waa hedduun isin keessatti arge imaama keenya tahaa nuun deemaa isiniin nuun deemaa biitti tun isin qabdi hogguun jee dhugaa rabbi arra hawaasa irrattis dhugaa rabbi akka kabajaa nuggootan kana rabbi kabajaa isinitti haa godha. Ammallee ijarraa isin haa hambisu. Ija namaa hamtuun akkanaa hogguu mudattee obboleeyyan keenya ka as jala sababa keessanii bakka tuqamuu hin qabne tuqamte hunda arraan tan rabbi nuufillee haa araaramu.
إساني في اللي هارارم هند ساني ديفما خرم وازيني سدومي دمني خرم مرتيتين سدومي دمني خرم أبليين خيني شمرنيتين سدومي دمني إسنون دقين خبجي سني كمنا جالالي سني كمنا أبلي سخيني خام مكاي عم تنسن زكي سان أنا ما كمان بيخو متكين نما كان دين كسيفات نما ربي قلبي سان نما جبا أبليين خيني هدو جراس خيسة من قدومات أنا خيسة والله نمني نتبعي نومت نمني تسلانو خينيامت على جنة هندنا الدولاني يا دمين ودوء تجر توجان قالوا إسلا لتشوف كان سنجالة أكان سنقبض جواز نكون أكبيه هقونا بيل جولين إبدأ قيسا نجلا خاست قناتي ناساو سنتي ناساو عبد ونجا هقوتا كتا كنمني هنگا ميرا في تاتو دبين قدين تيسو أما سوقو ربي فدي أكدوم تلافتوت دبين هندي تربي فدي ربي قالني هاقو إبساسين جيسا دكتور نور الدين سوليتين والدربو بربادي دكتور نور الدين يو أستيلا جراته بليس دكتور نور الدين يو جراته ليفي سيني ليفي دان أسرقاتو أكاسو ممو إسلامين وان إسنها سوطن نما سدي قلتو نرد دولي هاسوني خيسان أغانو بوچيسي واني إسن سودي تتعدني فاتن سن إلا أمتي إممانا كتشان جرو والله قلتو مدا نون والمدي تاو والمقا تاي كموجر ولتمرني عجائب الراحاتيتو نما سدي مو كانت تدي اسوار نرد ولا كان سنجاجرا نما هدو سلا لاجرا اجنما تنافس ربي سن راقم سنجا غلطوما دمينا غلطومي غلطومي وبلي سخيه يبسا غلطومي وبلي سخيه عمريلي نمني وندي بك جرتني غرغارا ارتيستي هنغف وبلي ينكي نما سلا غرتي نغافتو قبو سامنا خيتي ني دفنو namni hundinuu gargaaruu qaba obboleessa keenya kana nama seenaa qabu obboleeyyoo odoo lubbuun jirru wal bira dhaabbachuu baanne eega du'e walii booyuun faayidaan qabdu nama hunda wal bira dhaabbachuu qabna namni as keessa jiru namni arraan tana geemii namni 12,000 dhufe san dhugaa rabbii walta'iinsa keenyaan arraan arge jijjiiramni nuti hin finneen jiru kennaan nuti hin kenninees hin jirtu obboleessi keenya nuu jiru garuu rakkachuun qabu ibsaanii dhufnaa deemu galatooma. دكتور نور الدين لايف يسيني تيرجدو دكتور نور الدين أكمل سنجالة جولتنا أنا نبيتني سنمو أكيد سنجالة نبيتني والله خيسانيس قبانيس نما ميك أول لولي نما ميك أغورسي دكتور نور الدين لايف يسيني نرى تيرجدو شلتوا ويمواز نقبت تيسا مواز نقبت تينجي ستي أوه ستي أوه ها تكون كانوا قرسيس بديهم تانسيا قبت تينسا ما شاء الله أكمل الأول أكمل الأول أوكي أنجني دفو I will accept وردا I will accept وردا جيمة تبچو إفاديستاني ميكا بيخ يا مرتقو تو في مواز ميكا بيم فلانتي بدي ناقفل أمان جيمة تبچو يوم ديسني جيمة ميكا أسيني نسرور دفو جرسي لچو سينم كبچو جرمان تنا جيمة تبچو دل نامي gitu مرة كور Gimana kita baca makeup yang gimana tuh tidak warna. أنا سلمان تو جيمة تبچو تيما خموي نغمچو دي جيتين دنا سودي تاني فين تايس نيكو جراد ميكا بيخ يلي كفل أنا قفل أبدو مرتي أنا قفل الرواسي وهيو أنا akka ajaa'iba boonte akka ajaa'iba zannate obboleetuma nama gammadu tana qabaachuu keessaniif rabbi galatoonfadha aboo rabbi galatoonfadha nama gammadu qabaachuun nama nahu qabaachuun dhugaa rabbi galatoome obboleetiti umrii dheeradhu أبشر بمين خير بيني برغم تكذبين مجال في طابق دكتور نور الدين بر غستي بنتين سين غستي بنت حسين اجين غستي اوغو بنتي اكن نسنتي ارجي خنتي ارجي ولي دفتن غستي بنن نبرني دكتور غستي بنت دكتور بيتي نما جلسيني نما غرسو هي از بيزي افان كان بي خويني افان تيك توكي كان ليبر سيستم غلطوما اكن تو امي أرى نجار سيستم ماله والله أنت نمبر هاي مرتبو تنا بوتشي جبك مرتبو تنا ناقفلو كبا ميكا بيخي يوغان مرتب وانت جو بويتين بكاني بيتني ميدلا نغو أنا مرة كي نمرة أبدا غلطون دوغا ربي غلطون أرى ما شاء الله أكبري ده دبتني هدو تكاني سنرا جالده فولا كي سنرا غموچوتو مولدا أكسوت اللي وري كومنت اللي غموچوتو جرا غموچو كون أمانتنا hawaasni illee isinee gujjira amma kabajamoo fi jaalatamoo murtii fi kabajamoo fi jaalatamoo maaz wali gadhiifne yoo yuddubaan maal isin fakkaata haa taphatanii game waan fadhi haa ta'u. Bareedaadha yaadni kan kee yaasin. Maaliif jechuun akkasii na fakkaata. Saniifuu fuula duratti anyuus namni si bira hin jiru asirra dhaani duuda keessa.
No, geema kanatti hin jarjarina qoomee waan tokko irratti dubbachuu qabna wayifis hin jee. Dhagaya isaas dhagaya waan hagareef hawaasoo kana. Warri hagareef hawaasoo kana irratti jirtaami. Abo sanduuqaadha wanni akka hangareef hawaasoo itti baraan wallahi sin jaame as ichi taayitiin isin daawwachuu jira nin bu'e dhugaa nuuf dubbanne maaliif boo namni akkasitti akkumaan isin hin jee aramni eeshoo uumile hijaa saniifu wallahi isin hin jaa hedduu takka namni isin jaalata akkasumatti illee qorii waadaati saniifu waan bareeda gootanii hedduu takka galatooma hedduu takka ulfaadha uummanni Oromootiif hundinuu wanni biraa haftu fuula keessatti ammas gammachuutu mul'ata. Hedduu takka galatooma murtii kiyya wallahi laziim silaa si bira jiraadde Somaalee wanni gootu maal ni beektaa gisee namni mootii ta'e kun kaan ammoo wanta gootu aannan gubbarneetu si galee ana ammoo daabaa sirriitu silaa billaalee sadiifuu akkasii. Warra naannoo aannan kan inni irraa dhugu jiru san fuudhee. Irratti nagaa. Ana inni irraa dhugu jiru san fuudhee. Rifeensi inni kabbadhe bareedu. Allahu akbar. Allah. What the heck? La ilaha. Ayasi mali. Cuma irraa dhiqaa amma. Irrumaa akka goote. Kara geemaa seennu akkasiin isin jaa akkasii. Dhugaa wanni hanga ammaan tana agarree waan hedduu nama gammachiisaati. An ijoollee tana daranuu har'aan jaaladha. Haqni jiru kana bakka